hanga danda'ameen akka fiidanii sagalee keessan hin jenne Jawaar seenuu jira. Finally! Isin martin wama bakya kesan sagantaan keenya tuma fufa bakka kesan nu qabadha hanga danda'ameen bakka kesan nu qabadha hayyichi keenya Jawaar Siraaj Muhammad finally nu keessatti argamee eebba kitaaba isaa Jawaar Siraaj Muhammad. Jawaar jechuun maal akka ta'e isin martinuu ni beektan. Jawaar kitaabatu kitaaba barreesse, seenatu seenaa barreesse. Jawaar barreessaa kitaabaa qofaa miti, qabsaa qofaa miti. Jawaar waa hunda Rabbiin dhalootaan waa mara isa badhaase. Jawaar jechuun kennaa Oromooti. Kennaa Oromooti. Rabbitu Oromoo badhaase. Rabbi nama akka Jawaar hedduu nu keessatti haa horu, nu keessatti haa bulchuu, umrii isaa haa dheeressu. Sagantaan keenya itti nu hafuufa faayinaalii Jawaar bakkee qabatee jira. Haaluma tartiiba sagantaa keenyaatiin gara sagantaa keenyaatiin deebina. Please bakkee nu qabadha. Ijoolleellee afoo kana warri security dalagaa keessan dalagaa. Please guys. Oromoo jirtu eenyu jiraadha. Eenyu nu keessatti argame. Eenyu nu keessa jira. Abbaa Oromoo, abbaa qabsoo, abbaa qeerroo. Jawaar sagantaa as dhufneef waan irratti argamneef hundi keenya ni beekna. Eebba kitaaba Jawaar Muhammad. Kitaaba kana namni isin gahee arguu dandeettanii, namni martinuu bitatanii dubbistanii akkuma sagantaa keenyaatiin tartiiba sagantaa keenyaatiin itti deemna. Akkuma aadaa Oromootiitti sagantaa yoo banamu eebba manguddootiin sagantaan Oromoo nu banama. Kanaaf please osoo manguddoo asii yaamin hanga danda'ameen ijoollee nu to'adha. Isinillee warri dhaabataa jirtan warra security malee warra baajii qabu malee warri baajii qabne bakka keessan nu qabadhaa nu ta'a. Amma tartiibumaani manguddoota eebbaaf as yaamna. Abbaa Dooyyuu eebba manguddootiif warra yaamnu keessa Abbaa Dooyyuu akkasuma keessummaa keenya Waarzingite Minisoota irraa nu dhufe eebbaaf Iyyaayyuu gara waltajjiitti yaamna. Itti aansee Shee Juuneddiin gara waltajjii eebbaaf sagantaa gabaabsitaniituma eebbaaf akka isin wanna jennu isin gaafanna. Itti aansee Mustafaan as jiranii isaanillee eebbaaf wanna jenna. Gamanumaan gara manguddooti isin deebisaa. Galatooma. Saru na yan po. Isa.
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Obboleeyyan kenna tura obboleessa kenna kawamara kenna fa oromoo kawamara takka ibsan kana bagargaan sajenna. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nama namni akkana jaalateen eessuun dura rabbii jaalatee malaayikaa erginya bakka jirti. Rabbiin akkana nu milkeessee akkana nu godhe gaafatama Oromoo bakka jirratti rabbi nu godhe jechuudha. Kanaafuu bakka jirtanii du'aa godhaafi raafatallee kadhadhaafi waan akka warri isa bira kutu jirtu isin biratti habajaa akka gaariitti dheeffannee kanatti dheessuun kun ergama rabbii irraa ergee yo rabbiin isa kana jaalatti namummaa jaalatu hin jiru jaalala rabbiitiin lafa bu'ee akkanatti rabbiitti jaalatu inshaallah rabbi nu haa jiraachisuun khayriidha waliin nu haa fidu gadaallee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. warra walitti duraan dursee warra walitti nu qabdanii warra suusitii ayuwaa akkanumatti wal bira isin haa gochuu jenna qabsoo kana keessatti isin hiree guddaa qabdanii yoo harkana isintu isin guddisee isintu asiin ga'ee har'allee asitti argamuu isaatiif waaqa galateeffannaa rabbi galanii isaa haa ga'u umurii isaa nu dheerechee ibidda sanduuqa keessaa baasee har'allee wallaasoo kana ittuma jira rabbi isaa haa milkeessu jenna. Akkanumattis warra walitti qabamnee afaan waliin beeku rabbi nu haa godhu afaan tokko nu haa godhu waan walitti qabamneef waan walitti dhufneef rabbi nu haa milkeessu jedha amiin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Oromooti jeduraan dursee baga nagaan dhuftanii abbaa keenya yookaan Haaji Jawaar Muhammad baga rabbiin nu jidduutti isa argamsiise hidheellee baga rabbii isa baase manni hidhaa agartanii gaa fatanaa jaalallooti bakka qabrii nama jiraati ajjeesee kaasee jechuu hin dandeenya baga rabbi achi keessaa baasee nu jidduutti illee argamsiise akkanuma amallee rabbii muddamsiisee nama furaa akkuma muddamsiisee isa fure kanatti rabbiin ammallee agartanii gaa akkasitti bakka bu'aa isaa ta'e bakka inni deemu hundatti gaaddisa rabbii jala haa deemu jenna. Ijji salaatte ija aduu laatte haa taatu ijji salaatte ija gaara qaaf laatte haa taatu waan hiitee haa dadhabdu laattee haa dadhabdu diini waan yoo haa tutumtu diini haa jabu Oromoon irree haa godhattu tokkummaan Oromoo agartee duratti haa deemtu beekaa kenna nama beekaa ofii dhabu rabbiin nu haa ga'u beekaa ammallee garagalee nu dhaga'u rabbiin haa godhu yoo beekaan nu dhagahin yoo beekaan nu dhagahin dubbiin wal faallaa waan taatuuf Jawaarri dheeratti Oromoo haa dhageessisu Oromoon dheeratti Jawaarri haa dhageessisu wal dhageettiin ta'e namoo wal dhageettii bu'aa qabdu wal dhageettii Oromoo agartee gabrummaa mancaaftee bilisummaa nuufi rabbiin nu haa godhu agartanii rabbiin fuulduratti nu haa deebisu gammachiisee rabbiin nu naasisini marraa lamaa sadii naanee Oromoo amma itti aantu kana Jawaarri illee waa gungumaa jira waan inni roobuun beekani rooba itti aanu kana ammoo rooba agartanii baraqaa akka sa'aadaa kan bilisummaa jilba lama ummata sadee sodaa fayyadde Oromoo yoo mammaaytu rabbi nu naasisini kan itti deemnu kana ka agartanii bilisummaa rabbiin nu haa godhu wassalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obbo Johar Muhammad Leenca Jabisdeese seenaan inni qaa'ee Oromoo hunda wal geesse gabroofata Oromoodhaan lubbuu keessa geesse jireenya ni galatooma. Akkasuma manguddoota keenya hamileedhaan bakkee isaaniitiin nu simadhaa manguddoota keenya rabbi manguddoolee nu keessa haa bulchuu akkuma aadaa Oromoo inteeninnaa namni jedhu jiru inteeninnaa naan jedhaa gaachi obbaa ija bahaafa kanumaaf akkuma itti aanuuni amma dubartii jechuun haadhaa dubartii jechuun obboleettii dubartii jechuun haadha manaa dubartii jechuun waa hunda namni dubartii malee eenyullee hin bareedu eenyullee hin ga'u
dhiira jabaa duuba dubartii jabdutu jira. Hawaasa Siwiilaand kana duuba dubartoonni keenya qophii nu uffanneetuma warri dhiiraa uffatteetuma qarshii waan godhugoreetuma warri sagantaa kana bareechisee waa hundaan itti miidhamee sagantaa keenya nu bareechisu yeroo baay'ee dubartoota. Kanaaf dubartoonni akkuma aadaa Oromootitti dhandhamsiisaa qabanii dubartoota dhandhamsiisaa kan nama mara yaamuu hin dandeenyu hanguma dandeenye keessaa nama Biigoonaa haadha Safiyyaa Shittoo haadha Sabboontuu Ruqiyyaa Biiftuu Aanaa Aanaa jechuun hundi keenya ni beekna qabsooftuu Rabbi umrii isaanii nu keessa haa tursiisu. Aanaa maal akka taatu Oromoo Siwiilaandiitti himuun hin barbaachisu. Yoo as bayanii haasayan imimmaan iyyuu qabachuu hin danda'anii dhukkubbii fi gara laafummaa isaan Oromoof qaban jechuu irraa jechuu. Kanaaf haadha Aanaa akkasuma Fatiyaa as dhuftanii akka nyaata dhangaa dhiyaate kana nu dhandhamsiisan. Akkasuma warri dhiiraa immoo dubartoota keenya akkuma yeroo manguddoon dhufee eebbisu dubartoota keenyallee hamileedhaan gara waltajjii affeera. Warri amma maqaa isin dhaa'e Shittoo Ruqiyyaa Biiftuu haadha Aanaa Fatiyaa warra Saawusuu irraa Fatiyaa haadha Aanaa fi Biiftuu warra Gamanaa irraa Shittoo fi Ruqiyyaa dhuftanii akka nu dhandhamsiistan kabajaan isin gaafannaa. Galatooma. Ifama adde ganamee dagatee ture dhugaa dubbachuu fi adde ganamee jechuun yeroo hundumaa OMN irraa jalqabee gaafa Jawaar dhufu nama dhangaa mataa ofiitiin qopheessanii itti bilbilee gaafa akkanaa Jawaar dhufaara jennaan waan barbaachisu maranarra kaayaa jedhanii nama sagantaa kana bareechisanii yeroo baay'ee asin nu argamanii akka tasaa ta'e waan as keessatti hin arginee fi dhiifama amma argeera adde ganamee na uffachaa isinii jedha. Baga dhuftan dhiifama kun uummata kanaafuu dhiifama isin gaafadheera.
Yusuf. Hakan. Amin. Isin obboleeyya. Amin. Obboleeyya wanda naabur. Amin. Waliin nyaan. Amin. Waliin nyaan. Amin. Wal haa quba qaban. Amin. Waliif haa dhageenu. Amin. Waliif haa jaalannu. Amin. Wal haa qabannu. Amin. Rabbi sodaata. Takka taha. Yoo takka taane gabrummaa jalaa dhufamu. Yoo kan diinaan dhugaataa akkasuma. Anillee afaan namaan dubbadha. Waaqa diina jalaa isa baasee jiraatee lubbuun jiraatee haadha nama nu keessa waan isa godhee guddinee galateeffanna waaqallee waaqa galanni haa qabu isa haa eebbu yaa galatti gugguuffaneeffadha hamaa goosaati diina hundaa ijalee gadi alaachisu isaan boo baatti nu haa kaasu. Amin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi nulis dari resu ijalat Rabbi aku ijab bulat aku adawan ragu hadir kulit yang kemasfat Rabbi kemasfat Rabbi nuabu gabungan Rabbi nurahabat insyaallah istilah adawan silat insyaallah kemasfat insyaallah ini kofda Rabbi bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa saya moti-moti cakap ini buat posisi biar oluman biar wanita lebih besar hanya Assalamualaikum. Aye, wadatina kabajanan bakke sani tinna simanna kabajanan warra dirasi aku mambotan dubartoonni maali hubicha kistale warri dirasi jale sesille hubicha kistale ay akkasudo ya rabbi sanile nuke sahabulchu umri sani haderesu yo isani jirre nulle malakata isimartinu betani galatuma bakke sani tinna simanna aye waan ada asitti wal geenneef dubartiin hin beekne maaliif wal geenne Oromoo jirtu jirra jedha kaa sagalee keessan haa achitti illee dhaga'amu jirtu marree akkuma itti aanuuni sagantaa kitaabaatu jira. Kitaaba barreessee nu keessa jira. Jawaar jechuun inni mataan isaatu kitaaba. Jawaar jechuun osoo kitaaba miti waan fedhaniyyuu barreessanii beekumsii fi hayyummaan isaa waan isa keessaa dhumu miti. Kana jechuun gabaabsee dhiyeessee kitaaba hagana ga'u nu barreesseera. Rabbi ammallee umrii isaa dabalee kitaaba hedduu haala hedduun nu haa barreessu jenna. Kanaaf hayyicha kenna kitaaba isaa akkatti bitannee itti dubbisnu asumaan dhaamsesii dabarsuu fedha. Kitaabatu kitaaba barreesse hayyicha kenna Jawaar Mahammad amma gabalumaan gara sagantaa itti aanutti darbuun dura namoota murtaa'e warri koree naa qopheessitanii caalbaasiidhaan kitaaba Jawaar Mahammad nama adda fudhatu Oromoon wallaaluu feenaan wal sakatta'uu feene kitaaba Jawaar Mahammad bifa caalbaasiitiin adda namni seenaa dalaguu fe'umsiitii keessa bifa gareetiis ta'ee bifa dhuunfaan gurmaa'ee caalbaasii kana fudhatee nama kitaaba kana fudhatu kitaaba Jawaar jechuu masmarri tokko Jawaar barreessu hagam akka mootummaa sarraasu dumartii nu beekna laayinni tokko jechuudha. Kitaabni kun dammoo
kitaaba kana masmara tokko tokkoon raasaatii ummanni haga waggaa 400 dhaallee bararraaqaatuma bulan adaduma kitaaba jawaari fuula tokko garagalchanii garaan isaaniillee beek adaduma kitaaba jawaar tokko dubbisanii garaan isaanii ammallee beek jedhaatuma deemaa rabbi akkasumatti waan godhu haa godhu maal goonaree jiran rabbiiti kanaafuu gara caalbaasiitti darbinaa jechuudha koreen nama caalbaasii deemsisu na qopheessaa akkasuma keessummoota kennaa waan zingateen Minnesota Seafords South Dakota Iyaayuu Fadabalatee artist Jamal Godi Seafords South Dakota irraa nu keessatti argama kanaaf baga nagaa dhuftan jenna akkasuma manguddoonni namni marti baga dhuftanii sagantaan itti aanu gara caalbaasii jechuudha. akkuma itti aanu gara caalbaasiitti deemna caalbaasii booda haasofni Jawaar Mahammadiis itti aanee gaaffiilee namni qabdan gaaffii keessan itti aana kanaafuu wanti guddaan kitaabni kun maaliin akkamitti akka bareeddi ta'ee as dhufe nu martinuu kaalkuleet godhuu dandeenya kitaaba kana binnee fiduu qabna kanaafuu kitaaba kana binnaa caalbaasiidhaan dura nama fudhatu caalbaasiisaan namni fudhatu kitaabni kun seenaadhaaf ta'a jenereeshinii seenaa ilmaan keessaniitiif mallattoo Jawaar Mahammadiitiin mallattaa'ee isiniif kennamaa jechuudha. namni caalbaasicha mo'ate mallatteeffamee piikchara waliin fudhatee seenaadhaaf isinii ta'a. Sirii aywaa seenaa dalaguu qabdan seenaa. Here you go. Right. sagantaan ittuma fufaa ifama rakkooteef dhigaa waan garii haala mijeessuu jirra kanaaf sagantaa kennaa gamanumaan itti deemna jechuudha.
warri koree qophaa'u jira immoo gainaa agarsiif tartiib. Koreen kenna ummata keessallee akka deemtanii namoota kalbaasii dorgomurraa waan inni ittiin dorgome gama dubartootaatiin illee namni of kennuu fedhu wanti martinuu jira zeelii qabna kaashaappii qabna askweerii qabna kaashii qabna ATM illee qabna yoo fedhan. Double tap tu balik. Double tap dulu, okay? Okay, nah. Double tap dulu. Alright, got a step. Alright, commenting more. Aywa siri jirtu ada Oromo jirtu jenname akkuma aywa siri jirtu kitaabni barreeffamee as jira kitaaba kana namni seenaa dalagee fudhachuu fedhu gareen illee taatanii dhuunfaan illee dorgomtanii akka kitaaba kana fudhattan kitaabni kun $200 caalbaasiin waan banameef namni itti eda'ee kitaaba kana fudhatee seenaa dalaga jechuu barbaadu gara waltajjii keessan banaadha warri koree keessa naa deemaatii uummatarraa gurmaa'inaa illee dhuunfaan illee abbaa feetan akkuma feetaniin dorgomaa caalbaasichi kitaabni kana harka isinirraa fuudha namni edaatanii wama feetan edaatanii kitaaba kana hambifachuu fedha namni jettan tokkoffaa akka seenaatitti siyaasitii keessaa namni kitaaba kana dura bitatellee seenaaf galmaa'ee ta'a jechuudha. Caalbaasiin 200 banamee jira. Qeerroo siisirii shamarran haawwata deemna manguddoo siisitii kitaabni $200 banamee jira. Kanaafuu namni itti eda'ee kitaaba kana fudhadha jedhu waan fedhe godhuu danda'a. $200 kaumsi kitaaba kana $200 namni dhibballee 300 itti eda'ee deemuu danda'u kitaaba kana yoo fudhachuu fedhe fudhachuu danda'a jechuudha. Let's go guys. Susiri dalbaasi ha betani bileero kan grup dille gurmootani wali gurtani edaati mara babere ataw dalbaasi kan amma boole और सुविधी टुक्के रहा तो कमना इन्हें सोता रहा इतनी सुविधी टुक्के रहा तो कमना चलीं चल मैं कहाँ करके जुड़ करने को बदले Ero lama ero juru wantong lejera ero abdisa mushra $1 ni paiti dabaluna kita wakana $1 ni pasadi furanda jenara ero abdisa bushra jibo kita wakana $1 ni padabale furanda kita ni pun nahar kabau kabu sena dalaga jechojera ero lake enaf namni socho yo hinjira
Gamarallee dubartii keessaa Fatiha 400. Fatiha Asman 400. Agama kan argame qeerroo dargaggeessa lafaa dhufaa nafaa cufaa abdiisaa jiboo doolaara 100 dabaluudhaan doolaara 300 kitaaba seenaa kan fudhadha jechuun jira. Agama kan argame. yaadachiisa akka qoreetii waan biraatti dhufe kanaafi sagantaan caalbaasii kun sagantaan jala dheerestee yeroo kennallee durraa gubuu waan danda'uufi caalbaasii kaansil goonee Oromoon akkuma Oromoonitti kitaaba kana ummanni hanga danda'u bitee kitaaba kana fudhatee seenaa dalaguu qaba jettee waan walii galleefi kitaaba kana caalbaasii dhiisnee gama bittaatti deebineerra jechuudha. Waldaa dubartoota Sikkoo Mandoo Siwulaan dirraa